nabu Usiti kajel Unsi jaltu nabu Abdi biradabde na pangu tamte Jalala dabote jibban jifatifte Harka kabana Undin nafira Garabete de Nafis nafijra Midari bibishal Na wajin hinkabdu Ansidagande demi simbarbadu Simbarbadu An simbarbadu Edem an simbarbadu An simbarbadu Manturoba nijaki yalacho ya Rabbi nafkoti kuya kangamacho Kunce muka toko kunce biranta to no fani toko fofo wadenya tu Abako babange Mari Obse, Oi, hoteela kana jaalatte? hedduu jaaladhe. Dhugaa? Yaa namichi kun abbaan manaa kee kun sammuunsaa Tuqamaati qisha. yaa kanaafi ni amma ni biyya deemnee dhufnutti as teesse si wayya inneeti. Galatooma ayee hoteela kana hedduu jaaladhe asuma ta'a. Obse. Obse. Obs. Nageessui? Obse. Obse. Galatooma ayee hoteela kana hedduu jaaladhe asuma ta'a. Gaariidha namni ijoolleen gajjallaatti hojjetanii Oromoodha. Yaa si gargaara waan hundumaa hundumtuu waan hundumaa tekeerii gooneera. So just amma nu deemnutti suuqiinis jiras. Suuqiin ijoollee Oromoodha. Oromoof Somaaleedha. Wal keessa makaadha. Afaan keenyaan dubbatu isaan si gargaaru. Kaardii achi bitachuu hin dandeessaa. Bilbilli hoteelaas fayyadamuu hin dandeessaa. Kan harkaas fuuneerra. Warratti bilbili please. Een bilbilaaf. Ittiin waan hundumtuu nagaadhaa ittiin jedhi. Kana caalaa just relax, you're free. Galatoomaa siifi. Nama tokkotti hin himini. Ayee. Namni tokko lafa jirtu hin beeku. Okay, ittiin himu nam tokkotti illee. Galatoomaa hedduu galatoomaa. Raayirraa illee gargaaruu eegaltee. Aadaa Oromooti miti wal gargaaru. Wal gargaaruun aadaa. Kanaaf yaaddee waan tokko mootiinis si bilbilee cheekii si godha. Ayee. Anis bilbileen cheekii si godha.
hin jiru. Yeroo deemnee dhufnu waan hundumaa goonaa baankii akkaawuntii fi bannee mana barumsaa yoo deemuu si barbaaddeef waan hundumaa kana qajeelchina. Hedduu galatooma. Galanni keessan nu badeera. Ay rakkoon hin jiru. Just enjoy. Akabala safo, ukegan nanyatu, akajala lafo, uke. Tugi. Ini kawan. Saya cari itu kau. Galatoome. Mootii dhaagaa namiti. Si waa'ee paaspoortii sana maal goote ammati namicha kana? Waa'ee paaspoortii sana itti yaaduu ture inni bilbilaaf jee bilbila kee fayyadamu? Yaa hojii jiran yaa? Amma hojii jira. Yaa bilbiliifiti. Gaafa dhume yoonni sii kennate rakkoon hin jiru. Wayyuu onkollee baatiriin dhumteetti. Keessaa fayyadamu? Yeah. Faisal Tax Services? Hello? Ana Obseda. Hayisa. Obse? Waa'ee paaspoortii kiyyaa naa kenni jees. Waa'ee paaspoortii kiyyaa naa kenni kan siita godhe. Paaspoortii kiyyaa naa kennu ni jeessa? Erga waan garaa kee hojjettee immoo paaspoortii na gaafatta? Ammaan si godhe, waan si godhe hin jiru. Maqaan isaa immoo mootiidha? Ani fi fuuldurallee biyya kiyya keessaa na baastee biyya namaa na fiddee na taphattee siif obboleettiin ta'e na cingitanii ammaa kana hunda paaspoortuma kiyya naa kennu. Ilaame? Maal sitti fakkaata? Kottu siin kenna paaspoortii kee galgala appaartimentii kottu. Mana dhufee fudhadhaa? Laki kamanaa sun hedduu gaarii miti. Yoo boru Hawaash reestoorantii walagarii hirbaata hojii nyaanne hoo? Sa'a meeqatti? Sa'aatii 8tti? Yaa sa'a 8tti. Ayyee galatoo guyyaa gaarii qabaadhu. Tullacha. Maal siin jedhe? Siin Sii kanadhaan jee paaspoortii kiyyaa. Akkas hojii yoo danne lafa namni jirutti waan tokko hin godhinu. Caalaan namichi kun sammuu isaa walii hundi keenya wajjin danne. Anuu na ajjeese jeesu taaduu ture. Gadaalee dhugaa dubbate gaafa baay'ee jirutti walii wajjin isaa wajjin argamu gaariitti fakkaata. Appaamentii yoon dhaqee na ajjeesa. Yaa inni rakkoon hin jiru sadan keenya danneetu irbaata nyaannee sanbata gatii ta'ee fi. Sadan keessan kam? Nama afurti jiraata. Nuyi sadantu jira. Ani naqu keessaa goona. Maaliif naqu? No. Hojiin hin jiru godhu. Hin jiru godhu. Maan qabu yoon dhayne illee maan qabu. Ati intala gaarii sin jaalladha dhugaa amala kee illee nan jaalladha. Hirumaa keenya illee nan jaalladha. Garuu agartuu koon caalaa jaalladha. Namichi maraatuudha. Waan godhu hin beekamne. Kanaaf kanaan dura anaa wajjinis xinnoo see wal qunnamtii qabna sababii ta'eef keessaa qooda fudhadhu. Borsanbata anumna namansiisaa wajjin. Dhiisi yoo inni konfeenellee gizee hedduu isa tumsise. No, dhiisi. Inni rakkate anaaf inni wal beennaafi guyyaa guutuu qabna namansiisa. Yoo na arge itti ka'uu danda'a kanaafi. You got the picture, right? Yep. Do as instructed, okay?
Alright. Thank you. Order maal fuwa. Faisaa ini. Yoo nyaateeru fi Yoo haa ta'u qabaa yoo dhufes rakkina qabu. amma beekta gaafa sabni ture. Beelee raamuu guyyaa guutuu nyaata. Akka inni dura kennin jiran ibsuu fi barbaadan nagaa buusuun barbaadan isaa waliin mana tokko keessa jiran. Qisha ooftaan. Deegashin. Elaaga. Hello? Hello? Hold on 1 second, I can't hear you. Oh, ini pun harus ni Nannu fa. Lafa bochaa yoo dhaabattee qolfa gaafa Gaafa gurbaan kolfina qabee kolfe dhugaan siin jedha bar ajaa'ibummaa bar. Gaafa eenyu du'e? Gurbaa dheengadda asitti du'e kaan utuma dhaabadhu gurbaa kaan argeetiin riicha keenya kaan argee laanee jennaan du'aa namichaa dagadhee kolfasseedhe. Maali namicha fuula sana qofaatti fayyaa kofalta nuti gaafa gammachuu takka inuma boonya keessa waliin mee ta'u mee taati tokko natti ga'e beellama wayiin qaba telefoonaan bilbilee dhufa dhiifama naa godhu yookiin immoo Mukaa'e. ati maa qofaa kee iyyuu kofalta muka kofalsiifta ayyee nagaa laannaan deebi'a. Yes. I should have it in a couple of days. The proposal will be ready, yeah. I just want to tweak the schedule.